Okay. Amma mucaan kun dhiifama gaafatee jira isin hin genne ammallee arafaatee viidiyoo godhee Abbo ati dhiifama dhiifatu. akkana usmee ati mee dubbii hunda dubbattee fixxeetta dhiifama akka nama gaafatanii usmee ati waa hunda keessa jaarsummaa beektatama dhiifama afaanuma hanqi keessa dubbatamaa raawwatu usmee. Maa kanaa ol maal godhare yoo ila Usmeen duraanuu qaruuteedha. Goolii nama kaayaa isin usmeen beektanii isin usmeen nama salphaa seetanii. aboo dhagayi gara laafooti waan dhimma dhuunfaan irraa qabdu jecha waan barbaadden haasa'in. Anaafatti dhuunfatti wal Ani bati dhimma dhuunfaa tokko irraa qabu namni hunduu hin beeka. Beeka mucaa goolii irraa qabdu ni beeka dhageeffatu dubbachuu barbaadden. Wallaahi billaahi usmeen hin kijiba. Wallaahi billaahi dhuunfatti na jibbitaatti. Wallaahi billaahi kijiba. Ana waan barbaadda walirraa baafadhaa jedhana. Deemaa waan barbaadda walirraa gaafadhaa. Dubbii birii fidinaa. Amichaan tuqinaa. Ka qabamte haadhumattu dubbii birii nutti hin fidinaa. Eegsii fitaa kaa'ela. Yaa gaalaa Eshi anti dhifama hin gaafadha haadha faatee dubbii tanaa gabaabsinu. Anti dhifama hin gaafadha. Akka ati barbaaddattu jechuu haate haadha faatee allukatii ol sakalee ofidee gaggara galee dhiifama si gaafadha haadha faatee garuu warri as jala deemee na arrabsu kun takka walii galee KR King warra jedhu kana wajjin KR King jedhee haa tarreessu yalla. Koi KR akkasillee jennu koi KR. Koi. Haadha faate akkanatti fakkaatee amma akka yaada kiyya argaa jirutti akka Abu Mu'aaz quba ol qabeetiin ashhadu Allah ilaha illallah jedhu sanitti akka inni shahaadaa qabatu barbaadan fakkaate. Mee akka inni jedhee dhiifama gaafatu. Usmee dhageeffadhu. Laali. Koi ni fitadha. Usmee dhageeffadhu. Akka inni jedhee dhiifama gaafatu qofa dubbadhu ati akkaataa sanarratti shahaadaa ana qabsiisa. Uummanni ajandaa barbaada abadan hin jiru. Kiyar. Deemaash. Kalaas deema. Mana keessan banadha ka barbaadde haadha ta'e arrabsi ka barbaadde haadha ta'e gudeedi qara haadha walii gudee dartanii miti asirratti ka barbaadde haadha ta'e gudeedi ka barbaadde haadha ta'e arrabsi kan haadha kabajaa qabu haadha namaatii kabajaa qaba kan abbaa ofiitii kabajaa qabu abbaa ofiitii kabajaa qaba kan kutaa ofiitii kabajaa qabu kutaa ofiitii kutaa namaatii kabajaa qaba kan amantii ofiitii kabajaa qabu amantii ofiitii amantii namaatii kabajaa qaba kan kabajaa san hin qabne ammoo hin beeku isaanii irratti nyaate dhiitaa jechuudha kiyyaar kiyya. Dhimma ati harargee jechuudha warra dheedaa cinaachaa irraa fuudhuudha ani hin qabu meebi namni biraa qabaachuu danda'a ciikonni si jaalattu qabaachuu dandeetti warroonni dura jechuudha naati kilabii waliin bultan warroonni dura sargii waliin dhattan warroonni dura waliin baatan warroonni dura waliin galtan dubartoonni onnee sirra kaayatte qaamaa qalbii sirra kaayatte meebi tasifeetu wayii ati gara biraatii fuudhuu tajibbitu jira gara biraatii fuudhuu miti inshaallah obboleettii isii hiriyaa isii fuudhuu tajibbitu jiraachuu dandeetti sii galee. Ta'u dhimma sirraa qabdu wayii tan sifeetu wayii ani akka haadha faateetitti dhimmi an sirraa qabu dhimma dubartoota arsii ta'ati jettee gadi baatee dubbattee bichaadha karabbillee natti ragaa karabbillee natti wannoodha an jibba ati harargee fuudhuudhaan qabu an harargee jibbuu jechuun qaama kiyya jibbuu jechuudha qaama kiyya kana jibbuu jechuudha foon kiyya kana jibbuu jechuudha ummata harargee jechuun haddallee taanaan abbaan barbaadde waan barbaadde naan jedhi malee ummata harargee jechuun ummata shittoo caalaa urgaa'u ummata shittoo caalaa urgaahu ummata kabajaa qabu ummata kabajaan isaaniitiyyuu sanga qalaa sangaa geettu jechuudha qalaa gaala namaa qaluu jechuun waan guddaa akkasii jechuudha ummata harargee jechuun yoomillee jibbaa sirraan qabu siif ililfataa ture gaafati fuute sanillee baga fuute kiyyuu kiyyee siif ililfataa ture ammallee kanaan hammeenya biraa sirraan qabu bakka barbaaddanii fuudha bakka barbaaddanii jedha jechi atadha jettu kan akkuma gaafa duraa maalii harree maalii akkasii jettan san fuutanii ofii ofiitti hin galtanii bar harargee keessaa gabbahee yookaan wallagga keessaa gabbahee dhufeetiin waa'ee kenna namni beeku hin jiru dhuftanii ufuma keessanii arsii warra akkana godhu jettanii ufuma gandaa walirra rabsanii gaafa baaleef arsiidha walirra duultu saroonni teenna san jechuudha gaafa saroonni teenna dhimma baaleetiif arsiidha walirra duultu san gadi baataniitiin hicciti garaa keessanii albaatanii jettan kun hadda yoo waa jedhanii dheengadda balaasanii dheengadda walloo fi arsiin walirratti muka guudhaa turte jechuudha. Gaafa waa dubbattan keessattuu fasaamiin Oromoodha. Warroonni raammoo fi raarattiin billaanchi fooloo isin godhee akka kiyya kanatti uummata afottoon isin baase fasaamiin Oromoo takka waan miidiyaa kanarra gootan laalladha. Akka durii sanii miti haadha namaa arrabsitee fammastee. Qaamni kan kee gabbahee fammastee kutaa namaa arrabsitee fammastee Oromoon harkasii cabdu hin jirtu. Tan ammaa yoo hattee fammasteellee badaka hattee fammaste san siin jedhan yoo hamattee fammasteellee tahattee fammaste san siin jedhan kan ammaa jechuudha. Fasaamiin Oromoo warroonni beekamtii malee beekumsa arganne kun waan gootanii waan dhiiftan laalladha. Waan akkanatti aci barbaramu kana dhiisaa jala.
jala taa'anii akkanatti isin jala isin gurshan kana ofirrumaa dhiisaa ofuma laalladha kiyaar ati yoo taate nama lafatti jiraatu nama lafatti dalagatu nama lafatti hojjetatu asirra dhuftee ammoo ijoollee waliin koomentii waliin mee anamma faaxumaa jetti jedha kana faaxumaa arsii jetti shaaruu taanaan jetti maalitti beeka faaxumaa arsii ta'uu isii Khadija harargee jetti maalitti beeka Khadija takkitti galamsoo jetti takkitti wallaggaa jetti maalitti beeka wallagga ta'uu isii mee maalumatti beeka wallagguma ta'uu isii giza jala gaseentee laalti kun raayyaa abbaa mancaatti jala jira viidiyoon isaanii suuraa isii takkitti hin jala hin jirtu namni akka kiyyaa gaafa waasiin jedhe kan akka aslii gaafa waan isin jedhe akka nasriyaanolee gaafa waasiin jedhe kan akka usmee kan warroonni akkana gaafa waasiin jedhe dirgin godhi maaraqii deebisii fi itti him gin ammoo jechoota koolaa koomentiitiif jettanii gabbaataniitiin jecha hin taane hin fayyadamin gatii ana amma harargee fuudhee fi bor ammoo harargee farsitu walitti baheetiini ramadaanni hiikamee miskiinni ammoo munni huddu guuramaa jechuudha jecha kana arsiif harargeetu walitti ka'aa jechuudha bor arsiif harargeetu wal qalaa jechuudha jechi takkittiin isin dubbattan aarsaa hedduu nama kanfalchiifti aarsaa hedduu wanni atadhaa makiinaa keessa teettee dubbattu kun aarsaa lubbuu nama kanfalchiifti waan dubbattanii waan jettan laalladhaa koomentii kasin irratti aansilaawota miliyoona tokko tuqaan meeqa galuu nama danda'u gaqqabeetiin akkana bilookeetiin biraa gala akkana godhee gaqqabee isinii kenna moodiitira jala gasseen alaalaa yoo diqqaate 10,000 bilookii jala jira wallaalee miti bar hangaafa dheen gadda amma jaalibsaan faatii sabboon harargee faatii haadha faaxee maalii isiititu waraabame jedhanii dachiin tun hundi tiktookiin kun hundi luka takkaan dhaabattee sheekaa qeesiin luka takkaan dhaabatte gabbahee ijoollee sanimmaaf lallabee waa jechuu dhabe ijoolleen warra harargee warra akkanaati maa jechuu dadhabe jechuu danda'a bar gatii maqaan kiyya na badee bilaan wanni sun waan kabajaa kiyyaatiif maqaa kiyyaami jechuu ni danda'a ginammoo jechuudha booda deemeetuma haadhuma tantee san akkasumatti si diqqeessaa jechuudha haadha tantee haadha beluu akkas godhe kan hadha jedhee ati ofitti qabde boru deemeetumaan haadha tantee san akkas sii godha jechuudha sii galee haati asliidha yookaan badduu taate yennaan hin arrabsine inni yookaan isiin goondar goojjabee taate hin arrabsine inni gatii kabajaa arraba isaa irraa hin qabneef arrabse jechuudha. Sigalee gatii kabajaa arraba isaa irraa hin qabneef arrabse. Wallaala ofii harkarra qabuun waan jiru gorfachuu waan jiru gin bakka itti gorfataniif bakka itti sirreeffatan qaba. Wallaalladhaa. Nu laalladhaa deemaati. Keessattuu nu laalladhaa dhimma kutaaf amantiitiin nu laalladhaa. Bakka dhimma kutaaf amantiitti nu laalladhaa. Bakka dhimma kutaaf amantiitti nu laalladhaa nurraa gura. Dubartiin akkasii dubartiin akkasii kanaaf jecha achi fuudhaara kanaaf dantaa xurumbaa keessan garanaa garanatti isin dhaabatee fi deemtanii fuudhaa jirtan malee dantaa dubartii arsiitiif miti. Saarukni keessan bakka mataan itti dhaabatetti fuutanii jiraachuu jirtan. Kan harargee keessaa dhufes akkasii bakka saarukni keessan itti dhaabatetti fuutanii jiraachuu jirtan malee yookaan jibbaaf deemtanii miti. Bakka hireen keessa dhaabde buddeena keetis dhaabe. Ana kaayiroo buddeena kiyyan na fidee bara. Akkasuma haddaas na fidee yoo wallagga tokko jaaladhee wallagga takka heeruma hireetii yoo tochi na dhaabe. Ka jaalate lamaan kamtu wal fuudhee waliin jiraataa jira. Hunduu hiree jiraataa jira. Hiree wal fuudhanii hiree wajji jiraachuu jira. Sinin galee ebeluun qoosaa dhiisaa. Taani ammoo dhaltuun teenna akka itti kabachisiiftan isintu beeka. Kan mataa irra isin bahe kan mataa irratti isin fincaane akka itti kabachisiiftan isintu beeka. Isinuu hin beektan ilaala kaartoona wal lafarra yaatu mala jechuudha. Isinuu hin beektan akka itti kabachisiiftan isintu beeka. Adda bar Ameerikaa guddittii san Iraan akka itti kabachisiisaartuun argine. Akka itti kabachisiisaartuun argine Ameerikaa addunyaan hundi sodaattu Iraan waan isin dalagartuun argine of kabachisiisuu hin dandeettan. Akka barbaadaniif of kabachisiisuu hin dandeettan. Ka isinitti as deemu ka isinitti tuqe jechuudha. Of kabachisiisuu hin dandeettan. Bareechiftanii of kabachisiisuu dandeessan. Waan gootanii of kabachisiiftan isintu beeka. An kana jedhee isinitti hin dubbadhu. Kan achirra hafe ammoo jala deemtanii homa xiqqoo irratti hin qanyisinaa isinis qanyee homa xiqqoo irra jedhinaa. Homa xiqqoo amma gaafa isin
داكو أدي سنيفا سوفتن وانتا كان دبن يعني نمان لاليت ما وانتا كان دبن قام فديت وان نمان جد نمان جد لا لا نو لا لا هاوتا تين من لا لا ما بي هاتي فاتي كل أسرع شكلها أسرع جراتوت لا ميديا رمالي لا فرة هنجر تأودن ديسي حالتين من نو لا لا أمتين من نو كبجا نسيل مالني ونو منو كتكتم نو مالني هاي لما بجو برا مالي نو الربسة هاي إما بجو برات مالي من الرأس أنكي سنجرو نتسين هنا بقى فيتني فولا بقى طرمبان كيسان اتأذاني اتصالات ديما هيك آمات بقى ربي سني لا في طرمبان كيسان اتأذاني صلاة نونتو هنا مي أصلي مجابر ريقول ودي في ما بير أرس إيمان تقولي دلج دورتوني دينا اللي تكتك وفما أفرب سيسيفتا وفما أفرب سيسيفتا يوم سانو فود أني يران إسنتو أوو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 و
jireenya namaa keessa isin matu xiixa akka tiisisa. Isin matu xiixa akka tiisisa jireenya namaa keessa. Maaltu isin galche waa'ee yoo jaarsi jaartii taaptaaf godhuu didellee isin matu dirqama bakka rafee buluu hin qabu. Akkamitti taaptaaf godhuu dide akkamitti isii dhiisa akkamitti akkasi jiraata mirgan qabu jiraachuun sukkaara yaan kennamoo gabbayee dhaltuun asiiti akkanaatiin nuun jedha gaafa kaan gaafa nallee iyyaansa dadhabne ka yookaan afaan kenna namarraa qabachuu wallahi yookaan afaan kenna namarraa qabachuu irraa cadhisu yookaan ammoo gizeen nu raggatanii jedhan aamiin jennee akka dhadhaatti dibachuu lamaan keessaa tokko maal taate anatu afaan oromoo wallaalee moo isin afaan oromoo wallaalaa numan argaa baramma anwaa tanaayyuu ana taacha malee qaata shaashii tananarraa lafa keettan namni kun takka dhuftee lala sabboontu dodola dullatti